Diraamaa jaalalaa fi jibbaa Hedduun diraamaa sanarratti birraa nama hamaa ta'uu isaa ibsaa turtan. maaliif dhaabdanii? Paartii takkaffaa daleennee paartii lammaffaa osoo hin dalagin dhaabnee ture. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota chanaala Ogeessa Jaalalaa jirra jirtu. Arraan tana gaafii yeroo dheeraa nu gaafachuu turtan deebisaa isiniif qabadheetiin dhufe. Diraamaa jaalalaa fi jibbaa jiru kan yeroo soomanaa irratti hundinee daleenne san maaliif dhaabdanii paartituu maaliif hin daleenne jechuu turtan. Si malee qabadheetiin dhufe mee maaliif akka baddee fi wajjumaan gaafanna dura baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeytan. Hordoftoonni keenya yeroo hedduu diraamaan sun maaliif dhaabbatee keessaanis komentii irrattis karaa adda addaatiin na gaafachuu turanii. Akkasitti si malee qabadheetiin dhufe mee walumaan gaafannaanii maaliif badde? Dura akkam jirtan hordoftoonni Ogeessa Jaalalaa nagaa jirtanii. Yeroo soomanaa keessa diraamaa qabannee dhufnee ture paartii takkaffaa daleennee paartii lammaffaa osoo hin dalagin dhaabnee ture. Arragaa paartii lammaffaa sammaaf akka dhaabnee isiniif ibsuuf asitti argamna. Diraamaa san eegallee paartii takkaffaa isinii ta'ee jira akka jennee yaadnagaa. Hedduu takka namatti tola waan hedduu nama barsiisa jedheen abdadha. Akkasumas birraan achirra nama hamaa ta'e osoo hin ta'in jechuun aktingiin nama sanii fudhatee hojjete namni hedduun diraamaa sanarratti birraa nama hamaa ta'uu isaa ibsaa turtan. Akkas osoo hin ta'in ni jiraami aktingii jaarsa kanaa jira karaktara san fudhate jaarsa kanaa jira namni hamaan ni jira dhugaadha namni gaariin illee ni jira. Ogeessa Jaalalaa irraa baratanii akkasuma fudhatanii jaartii keessaniif nama iyyuu akkas taatan barbaanna. Diraamaan san gamaaf akka dhaabbatee soomana keessa jechuun paartii takkaffaa akkuma daleennetti paartii lammaffaa osoo dalaguuf deemnu hojii takkaaf karaa Ugaandaa deemeen ture. Egaan Ugaandaa irraa as deebi'ee boodas soommanni dhumee inni jibbahee as deebi'ee achi booda chaalenjii fi waan akkanaa irratti argamu jira gama diraamaatiin hin dhufne. Sanumaaf banne jee yaadagaa ammaa booda waan hedduu qabannee isinii dhufnaa dhiifama nuuf golchaa isiniin jennaa itti fufnaa paartii lammaffaallee isinii ta'e egaa komentii jalatti mee nuti jalatti fufaarrii jettan itti fufna. Nuti jiraatti fufaarrii jette yoo jiraattan komentii jala nu barreessaa paartii lammaffaa qabannee isinii dhufna. Kaafii biraa yoo qabaattee keessa. Akkasii diraamaa jibbaa jaalalaa fi jibba jiru silaa akka isinii ta'e abdiin qabaanii inshaallah paartii lammaffaa itti fufna. Si maleen chanaala mataa isii qabatteeti dhuftee jirti. Mee fuulduratti maal fa'aa dalaguu yaadu jirta? Egaa ajalatti isiniif kaaya abseen deemaatii subscribe godha. Waan adda addaa qabannee isinii dhufu jirra. Diraamaatti fufuus akkasumas Ogeessa Jaalalaa chanaala isaatirra nu eeggadhaa isiniin jenna asuma irratti jechuudha. Diraamaatti wal jala deemus qabannee dhufne waan adda addaa piraankii ta'ee chaalenjii ta'ee isin yoo nu jajjabeessitan nutis isin bohaarsuuf isin kofalchiisuuf waan hedduu qabannee dhufuuf yaada qabna. Ni dhufna. Aartii Oromoo ni guddisna. Isin yoo wajjin jiraattan kana caalaa nurraa eeggadhaa isiniin jenna waan hedduu qabannee dhufna. Garuu jajjabina keessan barbaan akka nu jajjabeessitan. Gizeen isin jirra jettan nuti illee hamilee godhannee dalaguudhaaf waan hedduu qabannee dhufna jenna. Hamilee teessan isin eeggannaa aartii ni guddisnaa waan adda addaa. Asumaanis Ogeessa Jaalalaa bee diraamaa kanarratti maal yaada qabda? Aartii kana. Aartiin Oromoo ammaa guddachuuf waan hedduu isa barbaachisa. Takkaffaa hamilee uummataa isa barbaachisaani. Yeroo hamilee argate namni waa dalagullee ni dalaga. Hamilee keessan nu barbaachisa. Yoo isin hamilee nu gootan nuti hamileedhaan daleenya. Akkasitti hamilee teessan walaa hamilee teessan yoo arganne nutis waan kana caaluu daleenya. Inshaallah amma yeroo gabaabaa keessatti si malee wajji fiilima tokko kabarreeffame tokko jira. Ana si malee birraa Fatiyaa nama hedduu kasi jira. Fiilima kana karaktera si malee karaktera akka duraanii sanii kannuu fi yaada qaba inshaallah. Qoy waan si gaafadhuun hanga ammaatti diraamaa meeqa daleeyde jechuun diraamaa jibbaaf jaalalaa sanarratti karakterri hedduu takka nama hawwatee jechuun hedduu takka si birraanis aktii gootanii. Anaaf gaa achi dura takka daleenee ture suma wajjin daleenee
maal ture mata dureen isaa? wanta sindila sinseenne ture. Sindila sinseenne paartii xiqqashoon takkaan seenee sanumaan naa dura diraamaa achirratti rabu akka jaalattan abdiin qaba. Laaktii akkasitti aktara san akka barbaachisutti dalaydee kana caalaan irraa eeggattan amma akkuma inni diraamaa osoo hin taane karaa fiilmii dhufaa jira. Fiilmii ajaa'ibaa isin qabannee dhufu jira. Akkuma inni egaa aartiin guddisna walumaan taane guddisna nu qofa osoo hin taane deeggarsa keessan isin yoo nu cinaa jiraattan nuti guddisna jedhee yaada. Fiilmii ajaa'ibaa barreessinee jirra. Amma hojjechuuf deemna. Nu jajjabeessaa isin jenna egaa ogeessa jaalalaa irratti fiilma isaanii harkattan sabiskiraayib godhaa cinaa dhaabbadhaa jajjabeessaa. Laaltanii bicha ammaan tana wanni ajaa'ibsiisu nama hedduun laale manni hedduun jirtan viiyuun inni qabu viiyuu meeqa kutee jira jechuudha. Namni hedduun laaltaniiti osoo sabiskiraayib hin goone baatan maaf garuu laaluun keessanuu eeganuu illee sabiskiraayib gootanuu jaalattaniitu waan kana isinii ta'e amma dhumaa laaltanii sabiskiraayib godha nama san jajjabeessaa isin jaaga. Akkuma isin jenne waan adda addaatiin isin dhufna yoo isin nu jabeessitan nutis ni dhufna. Gisee hamilee harkattee beekta yoo isin hamilee nu taatan nutis hamilee harkanne inni kanaami. Hamileen nuftaa isin jenna. Warroonni mana keessan teessanii ammaan tan ilaaluu jirtan gaa galatoo isin jenna sabiskiraayib godhaadha. Warroonni karaa deemaa ilaaluu jirtan, warroonni makiinaa keessa teessanii ilaaluu jirtan, warroonni mana barumsaa keessa barsiisaa jala dhokatanii diksii jala kaayyatanii ilaaluu jirtan galatoo maala sabiskiraayib godhaa nu jajjabeessaa isin jenna hedduu isin jaalanna. Akkasumas kee guddaa namni as keessaa qabu birraatu deemtanii sabiskiraayib godhuu qabdan maaf beektan editingiin ta'e kaameraan ta'e waan hedduudhaan nu cinaa dhaabbatee kan nu gargaaru isa waan ta'eef. Isallee sabiskiraayib godhaa isaas jajjabeessaa isin jenna waan adda addaa isin qabannee dhufna. Absee maal jetta kanarratti asi? Sabiskiraayib godhaa. Sabiskiraayib godhaa. Wallahi godhaa nama godhaa. Simalee ofishaalis description jalaan isin kaaya biraalleen hin kaaya achi jala argattanii seenaati sabiskiraayib godhaa fi yoo chanaala kiyya kanaaf haaree taatanis sabiskiraayib godhaa. Yaada isin qabdanis koomentirra nu barreessaa maal akka barbaadan yaada isin qabdan jechuun isin wajjinis wal mari'achuun gaariidha beektaa koomentii jala waan nu barreessan hundaa ni dubbisna. Yaada qabdan maal akka barbaadan koomentii jala nu barreessaa dubbisnee nutis akka isin jala dhufuudhaaf abdii guddaa qabna. Kana caalaa jabaannee hojjannee abdii qabna. Jajjabeessaa isin jenna. Inshallah waan haaraa qabannee isiniif dhufu jirra. Asumaan nu eeggadhaa isin jenna hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa isin dhaamanna. Yaa. Waan jettu wayii jira. Injira lakkee kanuma kanuma isin dhaamanne baay'ee.